Sagalee kitaaba. Kitaaba Gumaa kutaa afuraffaa. Barreessaan Dagaagaa Jimaa Haroo. Qopheessaan sagalee Fu'aad Awwal. Daraartuun guyyaa tokko maatii isheetti gammaddee hin beektu. Hiyyummaan ijoollummaa isheetirraa godaannisatti ta'ee waliin guddatte. Sanarratti nageenya mana isaanii kan boore jeequmsa malee qabbanni yaadamu. Yeroo tokko tokko heerumee odoon hiikkadhee jetti. Garuu barnoota ishee xumurtee maatii ishee gargaaruu waan barbaadduuf malee heerumuu hin feetu. Yeroo boqonnaa mara maatii ishee hojii gargaarti. Maatiin ishee harka qalleeyyiidha. Gaaf tokko darba jettee waan yaadduuf boqonnaa malee hojii fi barnoota ishee hordofte. Gabaa deemtee wantoota adda addaa bittee achumatti bu'aa irraa buufattee gurgurte. Manatti immoo obboleewwan ishee kan hafan qublamee yookaan araqee baasu. Kana lamaan walitti dabalanii jiruu isaanii kan guyyuu gaggeeffatu. Haa ta'u malee hojiin isaan hojjetan qoonqoo irra darbee jiruu isaanii fooyyessuu hin dandeenye. Inumaayyuu baay'achuu ijoollee irraa kan ka'e hedduu rakkatu. Marti isaaniitu mana xiqqoo takka keessa jiraatu. Manichi waan maatii baay'ee jiraachiftu dhiisii waan ciisa dargaggeessa tokkootu hin fakkaatu. Harmeen isaanii adde Shaashoon akkuma ijoollee isaanii halkanii fi guyyaa carraaqqatu. Dadhabe jedhanii hin bayyanatan. Dhukkubsadhe jedhanii ciisan. Dugda isaanii hidhatanii dalagu. Osoo lubbuun jiranuu gadadoo hiyyummaa ofirraa mulqanii duroomuu fedhu. Isaan haa hawwan malee haalli mana keessa jiru hulaa kiyyoon itti kiyyeeffame. Abbaa warraa ishee bira kun hin jiru. Abbaa warraa ishee obbo Tajii Abbee biratti kun hin yaadamu. Isaanitti kan mul'atu hojii guyyaa fi waanuma argame hojjetanii qarshii argachuudha. Sana booda daadhii, qublamee fi tamboo xuuxuudha. Mana dhugdootti daadhii fi haraqee walirratti dabalanii machaa'uun namaan wal reebu. Achi yoo bahan karaarra daddarbamaa iyyiinsaan naannoo jeequ. Tajiin gale, qalaa gale, magaala garba gurraacha, jiraataa maqii, michuu adiiti, taayuun gale jedhanii bookkisaa osoo afaan walitti hin qabatiin mana seenu. Amala kanatu maatii isaa guutuu hiyyummaaf affeere. Manatti yoo galan immoo tamboo isaa bakkisaa mana keessa deebi'ee maatii oshobaa bula. Barii amalli akka halkanii sun hin jiru. Gootummaan dhugdoo irraa godaanee ija ol qabatee nama laalu. Nama hubatee laaleef gootummaan Tajii ganama baqatee galgala dhufa nama jechisiisa. Amaluma kanarraa ka'e duraan garba gurraachatti machaa'ee namaan wal reeba ture. Machaa'ee namaan walitti bu'uun hojii isaa guyyaa guyyaati. Kanumarraa firre ollaan namni naannoo martuu isa jibbe. Osoo kanaan jiru gaaf tokko machaa'ee namaan wal lole. Nama uleedhaan da'ee ajjeese. Nama harka ta'ee sababuma kanaaf qe'ee dhaloota isaa garba gurraacha baqatee maatii isaa waliin maqiitti gale. Kutaan shanaffaa itti fufa. Like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Yaada chaanaalii keenya irratti fi viidiyoo keenya irratti qabdan komentii jalatti nu barreessaa. Suraalee saayyan booraa yaa korma koo gootichoo bariiduulee.